Ashama harka fuunee akkam jirtu hordofan keenya nagaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa kun barnoota kilaajii afaan Oromootiin Afrikaa Samseen garaa isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti jechuudha guutuun guututti jechuudha akkamitti bilbila moobaayila keenya jechuudha baagiraawundi isaa suuraa barbaanne irratti akka kaa'achuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha duraan kan nuti fayyadamnu jechuudha aappii tokko yoo fayyadamne aappii san qofa nuuf jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp yoo baagiraawundi isaa jijjiiruu barbaanne kan inni baagiraawundi WhatsApp qofa nuuf jijjiirudha jechuudha. Garuu aappiin har'aa kun jechuudha baagiraawundi sooshaal nuti fayyadamnuu fi akkasuma jechuudha bilbila keenya walumaa galatti guutuu kontirool kan nuuf godhu jechuudha baagiraawundi isaa. Kanaaf jechuudha aappiin kun meegaabaayitiin isaas baay'ee xiqqaadha. Bilbila keessanis isinirraa hin guutu. Ammoo faayidaan isaa jechuudha wanta aappilikeeshinoota garaagaraa nuti gosa garaagaraa buufnee fayyadamnu inni aappiin kun tokkichi qabatee nuuf deemudha jechuudha. Kanaaf jechuudha aappii kan akka buufattan irraa fayyadamtan isin jenna. Egaa iddoon aappii kan argatan ammoo diskiriipshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaaha liinkii isaas jala ilaaltanii buufachuu ni dandeessu. Akkasuma jechuudha warroonni gama chaanaal Afrikaa Samsingii haaraa dhuftan yoo jiraattan chaanaal Afrikaa Samsingii akka sabskiraayib gootan isin beeksifna jechuudha. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattanis laayik sheer gochuu hin dagatina. Gaafii fi yaada qabdan ammoo koomantiirra nuuf kaaha. Akkasuma jechuudha liinkiilee sooshaal nuti fayyadamnu diskiriipshinii irraa ni argattu. Gaafii yoo gaafachuu barbaadanii fi akkasuma jechuudha gama teelegiraama keenyaanis aappilikeeshinoota maallaqaan bitamanii fi tola argaman achirra deemtanii fayyadamuu ni dandeessu hin jenna. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha gama barnootaatti yoo dabarru ammoo aappii kana akkuma buufattanii xumurtanii maal gootu al tokkoof aappii kana irratti kiliik ni gootu. Tole sana booda aappiin kun haala kanatti isiniif banama jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha aappiin kun erga haala kanatti isiniif baname maal gootu isa jalqabaa kanarratti haala kanatti yoo kilik gootan danaalee garaagaraa haala kanatti bilbila keessan irratti baasa jechuudha. Kanaaf kun isa kanarratti hin bantan isa kana haaluma kanatti cufaa dhiiftu sana booda maal gootu haala kanatti gassiqtu jechuudha. Egaa haala kanatti gabbuutanii booda maal gootu iddoo asii tana jechuudha mallattoo asii tana al tokkoof irratti kilik godhuudhaan haala kanatti ni bantu jechuudha. Egaa hordofan keenya jechuudha sana booda maal gootu as iddoo sanduuqa jechuudha sanduuqa qullaa kanarratti al tokkoof asirratti hin cuqaaftu. Tole haa qabso nuuf baname haala kanatti erga inni kunoo gama gaalarii keessanitti haala kanatti isin galcha. Erga gama gaalarii keessanitti haala kanatti isin galchee booda maal gootu suuraa barbaadan jechuudha suuraa baagiraawundi isaa filachuu barbaadan godhachuu barbaadan ni filattu jechuudha. Egaa fakkeenyaaf nama suuraa tokko filadhee isinitti agarsiisu. Tole fakkeenyaaf mi'a amma suuraa kanaa filadhu erga suuraa kana al tokkoof filadhee booda maal godha al tokkoof suuraa kanarratti kiliik ni godhachuudha. Egaa suuraa kana ilaalladhee booda al tokkoof suuraa filadhee kanarratti ni cuqaasaa jechuudha. Sana booda baagiraawundi isaa sirriitti isiniif haa mul'atu yoo barbaadan maal gootu as sarara kana ni gartan jedhe yaada. Kun akkuma isin agartan sarara asii kana isa kana jechuudha haala kanatti fakkeenyaaf akkanatti yoo jiraate haala kanatti duratti guutu jechuudha. Sana booda baagiraawundiin suuraa keessan jechuudha sirriitti isiniif mul'ata jechuudha. Gara barbaadan irratti siqsitanii hamma inni isiniif mul'atu yookaan ammoo saayiziin isaa nuuf ga'a jettanii yaaddan tokko siqsuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf nama haala kanatti ni dhiisaa jechuudha. Haala kanatti erga dhiisee booda maal godha as keessaa ni baha jechuudha. As keessaa bahee ni ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanatti akkuma isin agartan yogguu baatanii ilaaltanitti suuraan isin hidhatan sun baagiraawundiin isaa jijjiiramee jira jechuudha. Tole fakkeenyaaf jechuudha baagiraawundi isaa haala kanatti isiniif jijjiirame sana booda jechuudha baagiraawundi isaa fakkeenyaaf feesbuuk irra galtanii ilaaluu barbaadan haala kanatti fakkeenyaaf feesbuuk irra gallu. Haala kanatti fakkeenyaaf feesbuuk irra ni galla. Erga feesbuuk irra galleellee suuraa keenya baagiraawundi isaa hin mul'ata jechuudha. Akkuma isin agartan baagiraawundi isaa haala kanatti kan inni mul'atu jechuudha. Akkuma isin agartan baagiraawundi isaa sirriitti nuuf mul'ata jechuudha. Kanaaf haala kanatti baagiraawundi suuraa keessanii bilbila keessan baagiraawundi isaa hidhachuudhaaf haala kanatti hidhachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma gama siitingiitii fi kanneen sooshaala fayyadamtan hunda isaa irra yoo deemtan salphatti jechuudha baagiraawundi isaa isiniif jijjiira jechuudha. Akkuma agartan siitingii irrattis isiniif jijjiira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf nama isinitti agarsiisuudhaaf suuraa argee filadhee akkanatti irratti hidhe malee garuu isin suuraa istireeta qajeelee jiru yoo hidhattan jechuudha hedduu kan inni miidhaguudha jechuudha. Kanaaf egaa hordoftan jechuudha aappii kana buufattan akka irraa fayyadamtan isinin jedha. Akkasuma jechuudha kanneen gama chaanaala Afrikaa Samsingii haaraa dhuftanis sabskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa jecha
barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Amma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaan nuuf turaa.